Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maartii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guddaan qaba. Obboleewwan koo kan biyya keessaas kan biyya alaas jirtan hunduma keessanuu kan isin jaaladhuu fi kan isin kabaju hunduma keessan baga nagaa naaf taatan hundumti keessanuu isin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo warroonni maatii koo taatanii kan na jajjabeessaa jirtan akkasuma koomentiidhaan ilaalcha gaarii kan naaf qabdan hunduma keessan laayik sheer gochuudhaan kan na bira dhaabbattan waaqayyo isin haa gargaaru eebbifamaa isinin jechuun barbaada obboleewwan koo hunduma keessanuu. Egaa ani guyyaa har'aa gara keessanitti dhufe sababbiin ani dhufeef immoo hundi keessanuu akka dhageessan barbaade tanaan jechuudha. Maaliif jennaan xiqqooshii baay'ee natti ulfaatee jira dubbachuudhaaf illee jechuudha. Innis maali yoo jettanii maaksimaam amma akka ijoollee muraasni illee akka qabdiitti na laalu. Fakkeenyaaf guyyaa har'aarraa sababaan ijoollee biyya jala yennaan deemu wanta garaa koo kan dhagayyoon itti himadhu namatti hiriyoota kootti kun immoo xiqqoo natti kolfaa hin qoosxanaan jedhu kun immoo hin bu'aa kun rifataa jechuudha. Kun immoo lakkii ayizoshii jirraa kannaan jettanii si bira dhaabbanna kannaan jettanillee hedduun isin galateeffadhaa isin jechuun barbaada. Egaa asumaan warra hin dhageenyellee akka dhageessanii wanta kana irraa of eeggannoo guddaa qabdan isinittiin himuu jechuudha. Maaliif taanaan ani madaa'ee isinis madaa'uu hin qabdan jechuudha. Innis maali yoo jettanii egaa hiriyaa qaba. Hiriyaan koo waggaa 5 waliin jiraadhee hanga waggaa kanarratti gara biyyaa galuudhaaf tattaaffii gochaan jira gammachuudhaan jechuudha. Egaa waan hunda godhu muradhee gara biyyaa galee heerumee sargii koo daggifadhee gammadee hiriyoota koo maatii koo fira koo gammachiisuun barbaada. Egaa maal godharree woo hin taane yeroo rabbi jedhe malee namaaf hin ta'u mitiire. Kanaaf gidduuman dubbachaa jira maaliifan dhiisaa maaliif hundumti ishee dhiirri maaliif nurratti taphate kan jedhudha. Innis maali yoo jettanii egaa inna haa ta'uuti yeroo baay'ee xiqqoo onneen kootillee hin dhaatte jechuudha dubbachuu hin danda'u. Maaliif waggaa 5 kana keessatti damma yookaan immoo damma aannan hin dhugan beektuu miidhas nama jedha akkasittiin na kunuunsaa bahee anis isa waliin akkasumatti gaddas gammachuus waliin qooddachaa bahee dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaa yeroo tokko yoo namni jedhu dhimma isaatiin jedha. Maaliif yeroo baay'ee addunyaa kanarratti kan argaa jirru kan gaarii hojjetu osoo hin taane badaa kan hojjetutu argaa jirra waan ta'eef kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf innaa gidduuman dubbachaa jira jechuudha. Innaa haa ta'uuti homaa jechuun garuu afaan koo keessaa bahuu didaa jira jechuudha. Gara biyyaa galuudhaaf bultii 20 fi waan hunda qopheessee gara biyya koo galee maatii kootti galee cidha godhadhee gara miidiyaa kanatti illee isin gammachiisuu barbaadeen ture. Kanaaf hiriyaan koo waggaa 5 wajjin teenye guyyaa har'aa sargii beeksisanii beelloo qiyyaaree yookaan immoo aynata baay'eedhaan uffatanii suuraa kaanii viidiyoo feesbuuk irratti gadhiisan jechuudha. Hedduun aarii hedduun gubadhe jechuudha. Nan argee nan rifadhe. Kanaaf wannan godhuun dhabe jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Nama dhabuu koo yookaan immoo nama gaafachiisu dhabuu kootirraan isa bichaa abdadhee taa'uu koon badee onneen koo na tarsaatee jirti jechuudha. Amma dubbachuu hin danda'u. Ganamaaf galgala mataan of qofora homaa gochuu hin danda'u. Kanaaf ani itti gammadu waaqayyo waggaa kana guutuu na teechisee fayyaa koonaaf kennee waan hunda guutatee gara biyyaa galuufani
Innaa kanaafi hundumti keessanuu of eeggannoo godhaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif jennaani hedduu ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu ulfaata. Maaliif bishaan yennaan dhugu bishaan gadi naaf hin bu'u. Yennaan liqimsu midhaan gadi naaf hin bu'u. Hanga yoona isaa kanatti midhaan hin nyaanne jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Hiriyoota qabdan hiriyoota keessan gaafadhaa, laalaa, daawwadhaa, maal akka hojjetu, maal akka dalagu. Ani yeroo hundaa yoo dhufee na dubbisu sa'aatii koo hojii dhiiseen isa waliin haasaa, isa waliin taphadhaa, nan taphachiisa, na taphachiisa jechuudha. Kanaaf har'aa makiina adda ta'een heerumee fuudhee innaa inni Facebook irratti sapiraayizi na godhu hedduu gaddee waan ta'u dhabeera. Namoonni baay'een baay'ee irratti na argatanii akkan dubbadhee bu'aa jirus innaa kun keessan immoo soba jechuu dandeessu. Madaa'ee jira. Namoonni tokko immoo rakkoon qabu jira. Ani onneetii fayyitee madooftee siif fayyisa kannaan jechaa jirtanis obboleewwan koo ijoolleen dhiiraas jirti. Guddaa galatooma. Wanni cabe tokko hin deebi'ee boodatti hin deebi'an jiru. Garuu abadan dhiiga amanuun hafa jechuudha. Maaliif hanga feetee maallaqa koo garuu ittiin kennine wanti na gammachiisu keessaa yeroo tokko kan na gammadu maallaqa koo ittiin kennine. Haa ta'u tarii dibannaa waan jedhu dhabaan jira dhugaa dubbachuu jechuudha. Mana Oromaa keessa hin jira akka taasoo dhabeera. Garuu osoo boo'ee osoo biyya koo keessa raafee iyyee uffasan leessan jechuudha. Biyya Oromaa waan jiru of leessan danda'u jechuudha. Maaliif nangala biyya kootti jechuudha. Ani jaalala namaaf hin taane jaalala biyyaatu na barbaachisaa isin jechuu barbaada. Innaa asumaan wanti naan isinitti dhaamu hundi keessanuu akka walii irratti hin jaalannee akka irratti fuulee kan hiriyaa qabdan hiriyaa keessanii seeraan qabadhaa isiniin jechuun barbaada. Inni ammoo jaartiin akkanatti dhuftee jirti akkanaa sofne danda'ee daasa'uu dhabuu hin danda'a. Akkasiin jedhaa Rabbii koonya kuna fayyisa dhufee isiniin jechuu barbaada. Akkas isiniin jedhaa obboleewwan koo jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii kan taatan hunduma keessaniifu hedduun sin galateeffadha. Akkasumas immoo biraankiin sin godhe ani hiriyaan irratti fuudhes hin argine akkanumatti lafa ka'ee waan funyaan ija fuuldura dhufeef hin beeku sapiraayizii gochuufanii biraankii sin gochuufan gara keessan dhufe jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf garuu yoo rifattanii jedhee ta'ee abdiin qabaa ijoollee hedduu gara keessatti rifachiiseen ture. Innaa galatoomaa isiniin jedhaa. Sobuun immoo baay'ee ulfaata. Anuyyuu sobuu fi takka furrii fudhachaa takka immoo sirreeffamaa tanaa ta'e hedduu naaf galatoomaa isiniin jedhaa. Isiniin qalladee ani jaarsi narratti fuudhee maal jechuudha. Narratti fuudhes maal rakkadhee kan fuudhee hafuudha. Akkasiniin jedhaa. Tariitii wanta akkanallee hin jira waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhaa. Maaliif anillee ta'ullee wanta narratti hojjechuu barbaade nama wayii argee sanaan sargii cidha godhatee ture. Isa sanarratti argee baqqaanis maaliif innis heerumeetu maaliif sargii akkanas godhadhiin biqaa akkanaaf kanatti godhan kana maaliif naaf finne jedhee sanaan yaade achiin baqaa gara biraankii kana ammoo natti dhufee biraankii isin gochuu dhufee sanaan obboleewwan koo'e innaa isinillee isinaa gahuu naan jedhaayi. Akkasiin jechuun barbaada biraankiidha malee jaalalleen koo narratti fuune isiniin jechuu barbaada. Ulfaadhaa isiniin jedhaa. Ani fakkeessuu fi ammaas saluu hin beeku waan dandeenyeef roobni koo narratti beekamaa irratti fakkaata jalqabuma yoo dhufu jechuudha. Yoon kolfuu deemuu furrii fudhachuu jedha. Annaa akkas isiniin jedhaa. Ulfaadhaa jawaadhaa isiniin jedhaa. Laayik sheer gochuun dagatinaa. Anillee yeroo xiqqoodhaaf gara biyyaa galuudhaaf tattaaffii gochaa hin jira. Achitti hangaaf gala immoo biraankii adda addaa wantoota adda addaa biyyarra jiran sin barsiisuu sin daawwachiisuu barbaada. Akka fedhaa keeyyamaatti jechuudha. Turtii gaarii isiniin jaalladha. I love you. Hunduma keessanuu.